Makaba kanilma fura qulqullu waaqa tokko barabaraan amiin. Waldaa gannataa fayyisa addunyaa. Jaalatamtoota ijoollee waaqayyootiin kan jaalattan innis daran caalchisee kan isin jaalatu maqaa waaqayyoon nagaan isin gaafadha akkam turtan akkamiin sa'aatii kana eegdan eegee tiksee kana isin nu ga'e uumaa keenya Sillaasee galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u baga jala bultii bara haaraa bara 2015 isin ga'e jenna. Egaa waldaa gannataa fayyisaa addunyaa. Egaa waldaan kun bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa namoota 7 magaalaa Adaamaa iddoo Boolee jedhamutti kan hundeeffamedha. Egaa waldaan kun kaayyoonsaa dargaggeeyyiin lafa hin taanetti akka hin banne humni isaanii qabeenyi isaanii addunyaa keessatti akka mancaan hojii hafuuraa akka ittiin hojjetan lafarratti deddeebituu mana isaa guyyaa boruu dhaaltu mootummaa isaa galaa lubbuu isaanii akka qopheeffataniif kaayeffamee waldaa hundeeffamedha. Waldaa gannataa fayyisaa addunyaa. Egaa maarree kunoo guyyaa har'aa kana waldaan kun hundeeffama waggaa lammaffaasaa kabajachaa jira. Miseensota waldaa keenya akkasumas hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundaan baga guyyaa har'aa kana geessan miseensonni keenya immoo baga kabaja waggaa lammaffaa waldaa keenya isin ga'e yeroo jennu gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Egaa maarree kanattaan sura waldaan kun guyyaa jalqaba isaatirraa kaasee waggoottan lamaan darban wantoota garaagaraa hojjechuudhaan kan beekamudha. Hojiilee gargaarsa manneen amantaa garaagaraa taasisuun isa beekamudha. Hojiilee isaa keessaa muraasa ilaallu gargaarsa mana amantaa fayyisaa addunyaa yookiin madaala lamii baacaalee aanaa waacaalee keessatti kan argamu gargaaruudhaan seenaa addaa waldaa hojjetedha. Maal kana qofa mana amantaa Gabra Manfes Qidduus aanuma kana aanaa waacaalee gandaa daree keessatti kan argamu jechuunis Shawaa Qeebaa keessatti waldaan kun ammas mana amantaa kanaafis gargaarsa taasiseera. Maal kana qofa ree Gooroo Sillaasee aanaa Dabra Libaanos keessatti kan argamu Sillaasee Gooroodhaafis gargaarsa gochuun yoo xiqqaate manneen amantaa 5 hanga ammaatti gargaarsa addaa gochuudhaan waldaa hojii boonsaa hojjechaa turee fi hojjechaa jirudha. Irra deebiidhaan baga hundeeffama waggaa lammaffaa waldaa keenya waldaa fayyisaa addunyaa waldaa gannata fayyisaa addunyaan isin ga'e jechuu jaalanna. Egaa maarree waldaan kun ammallee deemsaalee imaloota hafuuraa garaagaraa akkasumas gargaarsa manneen amantaa garaagaraa akkasumas gargaarsa harka qalleeyyii garaagaraa gara fuulduraatti hojjechuudhaaf kutannoo addaatiin qophaa'ee waldaa jirudha. Harka qalleeyyii kan gargaarame ta'ee akkasuma illee qonnoowwan waldaa kana keessatti wanta barbaachisu mataa taasisanii birriin akka waliigalaatti bara 2014 birriin wajjii ta'e 2,211 birrii 4,000 birrii 50 Egaa maarree hordoftoonni amantii kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessattuu dargaggeeyyiin magaalaa Adaamaa fi naannawa isheetti argamtan hojii hafuuraa kana keessatti hirmaachuu barbaaddan lubbuu keessaniif boqonnaa jireenya keessaniif laaqana yookiin siinqii bara qopheeffachuu barbaaddan maarree humni keessaniif qabeenyi keessan Waaqayyoof haa ta'u jedha waldaan gannatii fayyisaa addunyaa. Kitaabni qulqulluun isa akka jedhame tiree bara dargaggummaa keetti waaqa kee yaadadhu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 maarree bara dargaggummaa keenyatti hojii boonsaa haa hojjennuun dhaamsa waldaa keenyaati. Irra deebiidhaan baga hundeeffama waggaa lammaffaan isin ga'e jechuu jaalanna. Jannata madaani aalam mahabar Baromse Tawaahidoos kun kanadha.